Obbo Taayyee Danda'a ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu booda Abiyyi Ahmediin argadhee wajjin haasa'een ture jedhe. Itti dabaluudhaanis Taayyee Danda'a haasawa Abiyyi Ahmed wajjin taasiseen Shimallisitti na jalaan bu'iin jechuudhaan Abiyyi Ahmed na akeekkachiisee jedhe. Shimallis hoogganaa jabaadhaa isa waggaa 8 itti xaareen guddifadhee pirezidaantiin akkasaa kana duras Oromiyaa irra jiraateen beeku borus pirezidaantiin akkasaa Oromiyaa irra hin jiraatu jechuudhaan Abiyyi Ahmed na akeekkachiise jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a gaaffiif deebii BBC wajjin taasise irratti dubbate. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa keessatti gaaffii fi deebii BBC waliin obbo Taayyee Danda'a taasise bal'ina isaa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Obbo Taayyee Danda'as hidhamuu isaatiin dura haalota ture mana hidhaatti wantoota isa mudatanii fi erga hidhamee boodallee haala jiru waan baay'ee BBCtti himeera. Haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na waliin turtan waan baay'ee irratti hubattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochaa haga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Erga mana hidhaatii baatanii hojiitti deebitan moo akkamitti jiraataatii jirtu miindaa ni qabdu jechuudhaan gaaffii BBC'n obbo Taayyee Danda'aaf dhiyeesseen obbo Taayyee Danda'as yeroo deebisu erga mana hidhaatii bahee ofumaaf jiraachaatiin jira hojii duraattis hin deebine kan biraas hin eegalle jechuudhaan manuma keessa akka oolu dubbate. Miindaan naaf kaffalamus hin jiru silaa akka seera biyyattiitti ministeerri tokko gaafa muudamarraa kaafamu faayidaan akka mana jireenyaa miindaa fi konkolaataa fa'a ji'a 3 isaaf kabajama ture. Kan koo garuu ani to'atame guyyaa 3 keessatti maatii koo manaa baasanii daandii irratti darbanii kun waanuma biyyi beekudha. Faayidaa naaf malu hundas mootummaan seera ofii baase cabsee na dhowwatan jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbate. Kan yeroo sana na dhowwatan har'a naaf kennu jedheetu hin yaadu. Nama hojii irra hin jirreefis miindaa kaffaluu fi mootummaan dirqama hin qabu jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbate. Garuu yeroo ani mana hidhaa ture herreegni baankii firoota koo namoota 28 ta'anii ji'oota 8tiif uggurameetu ture. Akkan ani hannananne isaan iyyuu nu beeku ture. Garuu maqaa hanna qoranna jedhuun maatii koo isa gargaaru jedhanii shakkan kan baadiyyaallee jiraatan osoo hambisiin herreega baankii isaanii irratti cufaniitu ture. Ji'oota 8 boodas isaanii baname jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a haala ture dubbate. Gaaffiin ittaanu kan BBC'n obbo Taayyee Danda'aaf dhiyeesse immoo paartii keessan irraa erga mana hidhaatii baatanii qaamni isin dubbise jiraayii kan jedhu ture. Obbo Taayyee Danda'a garuu lakkii namoonni hin dubbisne amma manuman jira kitaabota tokko tokkos dubbisaatiin jira jechuudhaan deebise. Taansuudhaanis erga mana hidhaatii baatanii yaaddoo nageenyaa qabdu jedhamuudhaan obbo Taayyee Danda'a gaaffii gaafataman wayita deebisanitti biyyi keessa jirru Itoophiyaadha. Seeraalummaan biyya kana keessatti babal'atee waan jiruuf namni wabii nageenyaa qabu eenyus ta'u waan jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee ani akka dhuunfaatti doorsifni nagahee tokkollee hin jiru. Addatti namni biyya kanaa ana irratti xiyyeeffatee miidhaan irraan ga'a jedhee yaadu tokkollee hin jiru jechuudhaan dubbate. Ani kanan wal dhabe mootummaa waliinidha. Addattis qaama nageenyaarraa rakkoo tokkollee hin qabu. Gaafa na qabanis sana boodas manadhaa kanneen akka Qilintoo, Qaallittii, poolisii federaalaa Meeksikoo keessatti haaluma gaariin na qabanii kabajumaan waliin turre. Garuu ajaja olii kennameen ji'a 5 abukaatoo haadha warraa fi obboleettii kiyya tokkoon ala maatii koo kaan waliin akka waliin argine dhorkanii ture jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin ammoo gaaffii BBC'n obbo Taayyeef dhiyeesse dubbii ministeera muummee Abiyyi Ahmed qeequun mana hidhaa isin galchatti ni gaabbitu jedhamuun gaaffii gaafatameef obbo Taayyeen yoo deebisu ani gaafa sanas rakkinni amma keessa jirru kun bakka 4tti qoodamee ilaalamuu danda'an jechaatii ture. Isaan keessaas rakkoon inni guddaan rakkoo nageenyaati. Yoo gurmuu hayyootaa itti goonee ilaalle malee rakkoon ni dhalata jechaatiin ture. Rakkoon diinagdees ni dhufa, rakkoon nageenyaa ni dhufa, rakkoon dippiloomaasii ni dhufa jechaatiin ture jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbate. Yaanni sun gaafasuu hin fudhatamne. Ergasiis waggaa 3 booda gaafa torbaniin manaajimentiin paartii wal ga'u wantannaa wal qabatuu fi nageenyaa wal qabatu kun qoratamee gamagamamee abbaan itti godhamu jechaatiin ture. Abbaan badii itti gaafatamee seera qabachuu akka qabus gaafachaan ture jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbate. Gama biraatiin ammoo dulli maqa balleessii narratti gaggeeffameera jettee amantaa jedhamuudhaan gaaffii gaafatame obbo Taayyee Danda'a wayita deebisutti bara 2015 caamsaa keessa osoo alattiyyuu hin bahin koree giddugaleessaa keessaa haa ari'amu paartii keenya maqaa balleessaatii jira diigaatii jira jedhee gurmuun tokko yaada dhiyeeffateetu ture.
abbaan yakke moo yakkine kan jedhu kan manni murtii sichi murteessu daa'imman waggaa 8 fi waggaa 3 kan narraa dhalatan dararanii maatii kiyya haga nama 28 gaana irratti illee herreega baankii cufan jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a dubbatan. Guyyaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad walii wal argitan maal mari'attan jedhamuudhaan gaaffii gaafatames obbo Taayyee Danda'a wayita deebisutti haga jecha abbootii gadaa Karrayyuu bara 2014 raawwatetti qaamaan argadhee dubbisee tolleen beeku. Qajeeltoo paartii dubbisee itti amaneen isa deeggaree hojjechaatis ture. Dubbii ministeera muummee Abiyyi Ahmad gaafa muudamee jalqabee biyya kanaa waadaa galaa ture ilaaleen deeggaraati ture. Gaafa naannoo irratti dubbiin hammaataa dhufu garuu gaaffii qopheeffadhee qaamaan dubbisuu waggaa 1 fi ji'a 5 isa barbaadan ture jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a haala ture dubbata. Waltajjii irratti yeroo walitti dhufnu sin barbaada. Naannoon nu irra jirru kun uummanni nagaa dhabeetu jira. Hanni isa bara wayyaanee caalaa babal'ateetu jira. Nageenyis badeetu jira. Mirgi namoomaas akka malee sarbamaatii jira. Yakka dargaggeessa waggaa 30 fi jaarsa waggaa 90tu itti gaafatamaatii jira. Kun sirrii miti ilaaluu qabna jedheetan isatti dubbachaatiin ture. Dagatee yookiin immoo hojiin itti baay'atee ta'aalaati jedheetan waggaa 1 fi ji'a 5 isa eegaatiin ture. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu booda garuu ofumaaf na waamanii waliin dubbanna jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a deebise. Guyyaa sanoo maal irratti mari'attan jedhamuudhaan gaaffii gaafatameefis obbo Taayyee Danda'a hannaan kan wal qabatu simmintoo waliin wal qabatee nama muraasatu ittiin taphata. Ilma namaa fuudhanii urufatti rashanaatii jiru. Abbootiin gadaa Karrayyuus ana birayyuu dhufaatii turanii yakka homaatu akka hin qabnes itti himaan ture. Waan misooma jedhan kunis gabaasa sobaa akka ta'ee fi lafarra akka jedhametti akka hin jirres muummee ministeeraatti himeera. Waanan ani gadoodee itti dhukkubsadhee itti himaa ture sun homaa akka itti fakkaanne irraatiif hubadhe jechuudhaan Dr. Abiyyi Ahmadis Shimallis Abdiisaatti na jalaan bu'iinii inni hoogganaa jabaadha. Isa waggaa 8 itti xaaree guddifadhe. Pirezidaantiin akkasaa kanaan dura Oromiyaa irra jiraate illee hin beeku. Borus pirezidaantiin akkasaa Oromiyaa irra matumaayyuu hin jiraatu. Isatti na jalaan bu'iinii naan jedhe jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a haala ture yaadate. Egaa daawwattoota keenya yaada obbo Taayyee Danda'a kana akkamitti ilaaltanii yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Oduu akka kanaa guyyaa guyyaan argachuuf immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan odeeffannoo akka kanaa guyyaa guyyaa yeroo gadhiisnutti durseetu isin qaqqaba.